Harka kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas akkatti itti shurrubbaa yookiin mataa tortoriitti dhaataa isiniif kan agarsiisa jedhee tanani anis garuu baay'ee hin beeku olumaa yaala mataa jecha irratti haaduu baranii jedha oromoon uumamaa kuutire silazaa kiyyuma irrattanii isinitti agarsiisa jedhee tanani fakkeenya fi bakka afuritti qoonnee akkamitti dhaannaa kan jedhu bakka afurii keenyatti qoonnee fakkeenya fi akkanatti hin addaani naalaafnu odoo biyya keenya ta'eeka mutaadhaan addaan fuunaa asitti garuu qaama hirsaasii qopheeffattanii akkanatti itti addaan hifuutu kazaan eeggan akkanatti addaan qoodattaniin booda maal gochuu qabaattu asitti akkanatti addaan hifudhanna yoo inni jalaa furdate dammoo akkanatti xiqqeessine irraa hin qoonne jechuudha. Egaa irraa qoonnee raawwanne akka inni tolichi nu jalaa hin maramne dammoo kan duraatti walitti jalaa hin makamne tuqurmaatii xiqqooshitti akkanatti hin qabsiifanna. Kan amma dhaabuu barbaannu san dammoo harka keenyaan akkanatti xaragannee kanaanis immoo akkanatti goonee raawwannee asittis caccabaas qabuudhaaf akka dammoo kan walitti yoonnu jedhes nu jalaa yoonnu jennee afuu kana sila caccabaa qabuufu maal goona akkanatti qabanna jechuudha. Gurgossine walitti suuta jenneetuma walitti qabachaatu jechuudha. Deemna fakkeenyaaf caafii isaa egaa akkanatti geenyee raawwanne akka nu jalaa hin caccabne maal goona akkanatti foona jechuudha. Haala akkanatti foona nu jalaa hin caccabu jechuudha. Mataan keenya yoo akkanatti foone dhimmatuma kam irrattumaa hin taane caafii isaa dirqama eeggallooftanii gubbaarraa fiddanii aga daarii dha'uu hin qabaattan maal gootu caafii isaa footanii hambifatti jechuudha. Ammas isa lammataa kanas akkanumatti godhanne isinis harka keenyanis akkanumatti dhoogganne maal goona mallee akkanumatti ni dhoofna jechuudha. Laala Lala kunuula kunis kobaatti akkanumatti addaan kan siraatan adeemna jechuudha. Amma immoo maal goona asitti ilaala qixxee kana keessatti akkanatti addaan fuuna jechuudha. Maaliif kan dhaachuu barbaanne bakka afuritti sila ta'eefu qixxee kana keessatti
addaani hifuuna kana ammas akkuma duraa sanitti ni qabsiifanna jechuudha. Akkuma dura siniin jedhe kana tarkaaniin xaraganna kana dammoo asitti hiiqawanna jechuudha. Akkanatti goggogsine maaliif dirqama caccabaa walitti akka nuuf qabamuuf harka keenya akkanumatti dhoggachaa ta'u. Kazaan akkuma dura siniin jedhe caafii akkanatti ni fo'attu jechuudha. Caafii keessanii akka inni isin jalaa hin caccabneefi maaliif yoo akka badaa goggogsitanii too gadi cimdiddi gootanii dhooftanii sammuu keessan keessaa mataan hin buqqaa sila ta'eefu isin goggogsitanii dha'uun qabaatanii kanamatti jechuudha. Maaliif laflassi yoo goonee akkanatti dhaanne tokkoffaa mataanis nu dhukkubuu, inni lammataa dammoo caccabsiin qabnaa yeroo immoo hiikkattanis hin buqqa'u jechuudha. Garuu yoo akka badaa wixxirri gootanii too isin ooftan jechuudha. Maaliif wantoota si dhukkubaa hin goggogaa sun sammuun keenya maaliif nama kamiyyuu maa hin taane sammuun isaanii ni goggoga sila ta'eef nu immoo akkas gochuu hin dandeenyu qaba. Silazza laslassi gooneetuma xiqqeechine harkuma keenya jechuudha ni dhoogganna. Akkanumatti haaluma kanaan jechuudha. Akka badaas hin goggogsine shoshofis hin goone akkanumatti qabanne ni dhoofna bakka laalaa kuno. Akkasumas kan bakka kana geenye jirra. Amma kan immoo akkanatti ni qooddanna bakka afuritti sila barbaanne asitti akkanatti ni qoodna jechuudha. Erga qoodnee booda ammas kana ni qabsiifanna akkanatti. Ini kasihkan harapan. Masih
kan dura kana akkuma dura siniin jedhe akkanatti goggossinee hin qabanne jechuudha. Akka namatti bakka mataa hundaayyuu ni dhoofna. Maaliif yoo akka mataa goggossinee ammallee akkuma dura siniin jedha sanii nu dhukkuba sirra ta'eef akkanumatti laslastu goone harkuma keenya dhoggatuma jechuudha. Midhaan akkuma dura siniin jedhe caafisaa akkanatti ni qabanna jechuudha. Laala kunuuti asiin xumuree jira jechuudha kana amma takkitti bichaatu hafee laala kunu hunduu mataa isaatiin haala of danda'e qaba kana bichaatu hafe jechuudha. Akkasiis ni jedha hundumti keessanuu akkanatti akka fedha keessaniitti dhaachuu ni dandeessu jechuudha sa'aatii barbaaddanii maaliif tanas amma zana kataa goonee wajjin dhoofna. Kanatti shurrubbaa siniin jedha. Akkasika akkuma malkiin kenni mo'aa ollaa biyya jalattan baradhaa jettee jedhan intalli. Anis gara haadha kootii keessatti miti kanan baradhee ba'ee nama jalattan akkuma namni dha'u ani qunniin dha'ee baradhee jedhamtuun dha'u qe'ee keenya. Qunni yeroo warii eenyu jechuudha. Qixirxirii dhoofna qunni namni warii eegee guddan hin jiru garuu qunni dhoofna qunni dhaa kanan baradhee siniin jedha. Isinis immoo warri fakkeenyaaf ijoollee baay'een ijoolleen dha'ullee hin beekne ni jiru. Matuma ofiitti irratti baratu siniin jedha. Matuma keenya irratti shaakala boru ijoollee keessan fakkeenyaaf shamara yoo godhattan intala kecha shamara sanii kana mandara ergitu mataan oofsisnaaf jettanii ofuma keessaniif ooftuu fi siniin jedha. Sababa saniitu isinumti baradhaayii ofii keessanii ofirratti ishimachaa ta'u jechuudha. Siniin jechuu jaaladha akka kootitti akka yaada kootitti homaa nama dhiibuu siniin jechuufani. Kasih.
كسيس ننجل أيام متقشتي تكتي تفه كنا ولمان تمر جرا سننجل كسومسي كا لا شير قشون الرافاتين هاي يوسنتي تولدامو sinis kana itti sinin jedha haga video biraatini olitti deebinutti turtii gaarii siniif haa ta'uuf akkanatti xumuree jira sinin jechuu jaaladha turtii gaarii siniif haa ta'u.